Isaanirraa sanbataa fi dilbata akka dhageenyetti garuu korri jaarmiyaa BRICS Itoophiyaan miseensa ta'uuf gaafatti boruu eegala gabaasa qabna ispoortii fi kaan dabalee qabanneerra ammayyuu tana isiniif dhiyeessa. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa dabalatee jireenya fooyyee qabu barbaacha Yaman keessa ba'anii Saawudii seenuuf yaalan ajjeefamuu qorannoon haaraa mul'ise. Gabaasi garee mirga namaaf falmu Human Rights Watch baase godaantota ajjeefaman dhibbaan akka lakkaa'aman ibse. Ajjecha kanaaf humnoota nageenyaa Saawudii Arabiyaatu himatame. Aangawoonni Saawudii garuu himannaa wal fakkaataa kana dura irratti dhiyaates ni waakkatu. Himannaa qorattoonni UN bara darbee dhiyeessan mootummaan Saawudii ragaan kan hin deeggaramne jechuu waakkateera. Jaarmiyaan Human Rights Watch dhimmi kun qaama walabaan akka qoratamu waamicha dhiyeesseera. Gabaasaan BBC Paul Adams bu'aa ba'ii fi gidiraa godaantonni keessa darban iyyafachuun qopheesse Hamzaa Hussein nuuf dhiyeessa. Akeekkachiisa gabaasa kana keessa qabiyyeen miira namaa jeequ malu jira. Qarqara gaarreen kaaba Yaman dhagaa fi cirracha akkasumas bu'aa ba'ii lafaa akkaan nama sodaachisu. Hammeenyi aduu ija namatti jaamsu keessa godaantonni tooraan yaa'u. Balaa itti aanee isaan mudatu ofirratti eegaa. Dhiirotiif dubartoonni hundi isaanii jechuun ni danda'ama lammiilee Itoophiyaa ta'an toora galanii gara Saa'udii Arabiyaa seenuuf imalee jibbaataarra jiru. Yaadaan hiyyummaaf waraana biyyaa dhiyeessanii hojjetanii dinagdeen of danda'anii maatii isaanii jijjiiruuf imala kaayyoo irra jiru. Imala kaayyoo gufuun itti heddummaatu kana kanneen bilbila harkaan waraabanis ni jiru. Gidiraa kana keessa taa'anii. Mootummaan addunyaa garuu waan addanitti ta'aa jiru kana quba qabaa jechuun gaafata tokko godaantota gidduudha. Sagaleen dhukaasaa dachaa qarree fi sulula sana raasa kallattiin isaan itti imalan akkaan nama sodaachisa. Amma daangaatti dhiyaataniiru itti seenuuf jedhu. Dubartii luqqi miidhame tokko baatanii xurree miilli irra deemee baase tokkorra deemu godaantonni miilla ishee eeggadhaa jechuun sagalee ol kaasee akeekkachiise tokko lafa hin kaa'inaa. Dubartiin kun akkamiin akka miidhamte ifa miti. Garuu godaantota irraa yoo iyyaafattan seenaa gaddisiisaaf suukanneessaa isinitti himu. Ibsaan namoota baqarra turan keessaati. Uummata itti nudhaan iddoo daangaa Suudii irratti uummata Suudiitu nudhe uffata waraana Suudii uffatanii. Namni ibsaa jennee waamnu kun halkan rifaa isaa daangaa irratti dabarsan wayita ibsu nama suukanneessa. Inni ammallee Yaman jira. Kanaafuu sodaa qaburraa akka ka'ee akka maqaansaa inni sirriin waamamu hin fedhu. Qaanudhaanii kaanis kagartee dhaamees fudhanii mana akkuma geessan. Reef isaanii bakka duunaan achuma dhiisanii bira yaa'anii ana qofa bakka dhaamee kataayee jiru bakka fuudhanii akka mana geessanii hogguu sana keessa ta'iitii baasan. Duka lamaan iddoo bakka gartee bakka mana fincaanii sana jala nadhaanii bakka miilli ta'uu dandeenye naan deemu wanta nanaaf jedhe. Wayitti isaan bakka dhaamee akka deejeetii yaadudha. Waggoota lamaan darbaniif taateen akkasiirra deebiin mudata. Addunyaan rakkoon Yaman keessaa guddoo isheen dhiphisnes dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaan laan kun tarii haalli isaa geeddaramuuf jedha. Gabaasi Human Rights Watch kun waa agarsiisa. Nadia Hardman gabaasa Human Rights Watch gidiraa godaantotaa ilaalchisee baase dursiti. Ajjechaan jumlaa raawwatamu Human Rights Watch galmeeffateera jetti. Saudi border guards have fired explosive weapons. Eegdonni Saawudii daangarra jiran meeshaa waraanaa dhoo'insa guddaa uumuun godaantota haleelaniiru. Osoo isaan Yemen irraa daangaa qaxxaamuruun gara sana imalaniiru dhiyeenya irratti meeshaa gurguddaadhaan haleelan. Godaantonni hedduun akka nutti himanitti gareen isaanii dubartootaa fi daa'imman hedduu of keessaa qaba. Bakki sun dirree namni itti ajjeefamuudha jechuun ibsan. Reeffi namaa tulluu fi dirree lafaa hunda keessa guutee argama. Bakki sun gaarreeniin kan marfameedha. Kan nuti jechaa jirru haleellaan kun karooraan kan raawwatamaa jiru waan ta'eef yakka dhala namaa irratti raawwatamuu jennee fudhanna. Haleellaa bal'aa itti yaadamee raawwatamaa jirudha. Naadiyaan viidiyoo walitti qaban keessatti haleellaawwan mudatan akkamiin akka ilaalte akka itti himu gaafata Paul. The footage is horrifying. It really is, and the voice. Baay'ee sukkanneessadha. Beektaa sagaleen namoota kanneen ani waliin gaaffiif deebii taasise ammallee sammuu kiyya keessaa na jeeqaa jira. Namoonni viidiyoo sana ilaalanii of ceepha'u akka waan ofii balleessanii ofitti gaabbu. Namoonni waliin daangaa ce'uudhaaf turan fuuldura isaaniitti wayita ajjeefaman dhiisanii baqatu lubbuu isaanii tokkicha baraarfachuuf. Kanneen balaa kanarraa hafan rifaatuu fi haala suukanneessaa taatee kanaan yaadaan cabaniiru. Magaalaa guddoo Yaman Sana'aa keessatti dubartiin maqaan ishee Zaharaa jechuun waamnu kun kophaa ishee haleellaan raaftee waan ture dubbachuuf nama hamilee horatteedha. Umriin ishee waggaa 18 ta'uu himti. Qaamni ishee bututee garuu nama dulloome fakkaatti. Biyyarraa haga Yaman achirraas haga daangaa Saa'udii Arabiyaatti baasiin isheen baaste paawundii 2000 fi matta'aan isheen warra nama deddeebisaniif kennite ishee dhiibee dirree rasaasii akka bokkaa roobutti ishee galche. Rasaasi tokko quba harka ishee mirgaa hunda irraa kuteera. Miidhaa ishee irra ga'e kana dubbachuuf humna dhabde. Haala rakkisaa kana keessatti kanneen daangaa ce'uu dadhaban bakka irraa imala eegalan Itoophiyaatti dacha'an Mustafaa Sofiyaa Muhammad isaan keessaa tokko. Amma qe'ee jira.
miilla isaan dhaabbatee deemuu dadhabee wallaansoo qaba. Lukki isaa bitaa guddoo miidhameera. Akka itti rukutame wayita ibsu gaddatu isa seena. Meeshaa akka rookeetii wayitiin luka isaa irra akka rukutamee fi luka isaa dhabuu erga rukutamee takka turee akka hubate hime. Osuma deemaa jirru nu rukutamee hundinuu akkasuma gacciciifne annaga daqiiqaa 5 mokkana waan hin dhaamee seene ol ka'eetiin hin deema yeroo jiru miilli kiyya narra hin jiru miilli narraa murameeti akkana nama gaataa oggaanif hin seeneeti yeroo sanitti deddeebisanii nu rukutanii akkanatti jala gogombolee dhagaa wayii argadde achi jala ture. Waa'ee deemsa kiyyaa kana gaafa yaadu maal jee akkaan ibsunatti ulfaata beekte maaliif hin deemee akkan jee hin yaanne waan dabre gaabbuun beekte rakkoodha. Maaltu biyyaana baase akkan jenne rakkoo biyyaana baaftes nin beeka jireenyumaan jijjiiruudhaaf haalli kun na qunname nin gabbaa isaa hin deemee akkana ta'ee wanti jaamu yeroodhaan na dhaga'ama garuu san jala laaluun hin barbaachisu jeetumaan of jajjabeessu jira malee deemuu kiyyatti baay'een gabba. Mustafaan bara darbe rukutamee hospitaala seenuu dura gidiraa godaantota mudataa ture viidiyoon waraabee harkaa qaba ture. Kanas agarsiiseera. Godaantonni Itoophiyaa ammallee daangaa Saawudii irratti ajjeefamaa jiru. Torban lama dura iddoo awwaalchaa kaaba Yaman magaalaa Saadaatti argamutti tokko awwaalameera. Gariin ammoo akkaan miidhamanii hospitaalatti yaalamaa jiru. Ajjeechaan kun maaliif akka raawwatu ifa miti. Bara darbe wayita UN himannaa akkasii dhiyeessu mootummaan Saawudii ajjeechaan karooraan raawwatame hin jiru jechuun waakkate. Garuu kallattiidhaan BBCf yookiin Human Rights Watchiif yaada hin kennine. Obbo Kiristaan Taaddalaa fi Dr. Kaasaa Tashaagar bakka geeffaman wallaalee jechuun abukaatoon isaanii himan. Miseensonni mana maree labsii yeroo muddamaa rakkoo naannoo Amaaraatti mudatee wal qabateen torban lama dura to'ataman wiirtuu tursiisa Komishinii Poolisii Federaalaatti hidhamanii turan. Maatiin isaanii qondaalonni kun guyyaa har'aa mana murtee akka dhiyaatan itti himamus akka hin dhiyaanne abukaatota isaanii keessaa tokko obbo Heenook Akliiluu BBCtti himaniiru. አስቸኳይ ጊዜ በአዋጁ የተያዙ ሰዎች የያዛቸው ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ የማቅረብ ግዴታ የለበትም። ግን ኮማንድ ፖስቲን namoota labsii yeroo muddamaan to'ataman mana murtiitti dhiyeessuuf dirqaman qabu. Maatii isaaniirraa sanbataa fi dilbata akka dhageenyetti garuu gaafa wiixataa mana murtiitti akka dhiyeessuuf deemanidha. Namoonni haala wal fakkaataan shakkaman har'a mana murtiitti akka dhiyaatan odeeffannoo waan hin qabuuf mana murtii olaanaa lidataa dhaqeen ture. Maatiinis mana murtii dhufanii turan. Garuu namoonni eegnu mana murtii hin dhiyaanne boodarraa maatii waliin akka adda baafannetti Komishinii Poolisii Federaalaatti hidhamanii akka hin jirre irra geenye. Meeshaaleen maatii isaan bira tures akka fudhatan itti himamee qalbiin isaanii cabee ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 28 eegalee bakka hidhamaa turan akka hin jirre dubbachuun danda'ama. Eessa geessan kan jedhu garuu adda baasuu hin dandeenye. Yoo mana murtii akka dhiyaatan taasifama ta'ee abukaatoo isaanii gurra buusuu akka qaban seerri isaanii dirqamsiisu gaaffii jedhu gaafatamanis deebii kana kennan. Qaamni isaan to'ate mana murtii isaaniin dhiyeessu yoo jedhe waan tokko mana murtii dhiyeesses dhiyeessuu baates garuu hanga hidhaa jiranitti mirga abukaatoon isaaniin daawwatamuu qabu. Hanga yoonaa abukaatoo isaanii waliin agarre yoo mana murtii dhiyaatu ta'e immoo abukaatoon isaanii akka isaan bakka bu'ee deeggarsa seeraa kennu gaafachuuf mirga qabu. Qaamni isaan to'ates kana gochuuf dirqama qaba. Abukaatoo iyyuu miti maatiin isaanii waan dhiphachuu danda'aniif erga to'annoo seeraa jala jiraatanii lafa geessan beeksuuf dirqama qabu. Bakka biraa geessuun sirrii natti hin fakkaatu. Kuni maatii fi namoota hidhaman irratti dhiibbaa xiinsammuu uumuudha. BBC'n dhimma kana poolisii federaalaa odeeffachuuf yaaliin taasisee hin milkoofne. Boordiin hojiirra oolmaa labsii yeroo muddamaa qorachuuf hundaa'e jimaata namoota hidhaman daawwachuu fi haala gaariirra akka jiran ibsee ture. Haa ta'u malee maatiin namoota duraa hidhaman argachuu akka hin dandeenye gabaafamaa ture. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa torban dura ibsa baaseen yeroo labsii namoota hidhaman daawwachuuf eeyyama akka hin arganne dubbatuun isaa ni yaadatama. Amma oduuwwan gaggabaabaan sinitti himaa Soomaaliyaan miidiyaalee hawaasummaa akka tiiktookii fi teelegiraamii gurte kanneen guraman keessaa dhaabbati tirgaa onlaayinis jira. Mootummaan biyyattii waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaa kunneen shororkeessotaa fi gareelee wanta safuu tamsaasan viidiyoo suuraalee fi odeeffannoo hawaasaa burjaajessan qooduu jechuun sababa cufeef hime. Mootummaan biyyattii tarkaanfii kana kan fudhatte hidhattoota Alshabaab lafa bal'aa qabatanii jiran ji'oota 5 dhufan keessatti dhabamsiisuuf karoora haaraa wayita baafatee jiruttidha.
Ameerikaa bulchiinsa Hawaii kaawuntii Maayee jedhamutti balaa ibiddaa mudatee booda namoonni 850 achii buutiin isaanii dhabamuu aangoonni himan. Amma yoonaatti balaa ibiddaa kan hordofee namoonni 140 du'uun isaanii mirkanaa'eera. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden odola balaa ibiddaan miidhamte kana akka daawwatan eegamaa jira. Dirooniin Yuukireen kibba magaalaa Seent Piitersbergitti xiyyaara Raashaan iddoowwan fakkeenya qaban taleeltuu barbadeesse. Meeshaan haleelame kun Tupolev Tu-22 jedhama. Raashaan xiyyaarichi manca'uu kan amante yoo ta'u, Yuukireen garuu dhimma kanarratti yaada kennurraa of qusatteetti. Jaarmiyaan Itoophiyaan miseensa godhaa jettee gaafatte BRICS guyyaa kibxataa marii Afrikaa kibbaatti taasisu eegala. Marii eegamaa ture kanarratti pireezidantiin Raashiyaa hin argamani. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Raamaafosaa morkii biyyoota jajjaboo gidduu hin seenu jechuun ibsaniiru. Pireezidantiin Raashiyaa koora kana raafuun aangoota Afrikaa kibbaaf aara galfidha jechuun hayyuun BBC'n dubbise himaniiru. Hirphaa gammachuu Puutiin yaa'ii kana raafuun hiika kamii qaba jechuun iyyafateera. Biyyoonni miseensota BRICS shanan Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, chaayinaa fi afrikaan kibbaa yaa'ii waggaa isaanii magaalaa afrikaa kibbaa johannesburgitti boru taa'uudhaaf jiru. Haa ta'u malee hoogganaan Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin afrikaa kibbaatti imalanii yaa'ii kanarratti kallattiin argamanii hirmaatanii yaa'icha karaa viidiyoo konferensii akka hordofantu eegama. Manni murtii yakkaa idil addunyaa Puutiin akka hidhaman ajaja dabarsee ture. Yakka waraanaa Yuukireen keessatti raawwachuun himataman Vilaadimeer Puutiin gara afrikaa kibbaatti yoo imalan biyyattiin hidhuudhaaf dirqama qabde. Biyyattiin yoo hin hiine garuu ni qoqqobamte. Ogeettiin dhimma hariiroo idil addunyaa Profeesar Iriinaa Filaatova Vilaadimeer Puutiin afrikaa kibbaa dhaquu dhiisuun haara galfiidhaa jedhu. Puutiin afrikaa kibbaarraa hafuun isaanii afrikaa kibbaaf haara galfii guddaadha. Sababiin isaas aangoonni waan gochuuf deeman isaan dhiphisee ture. Amma garuu hunduu boqonnaa argateera. Profeesar Iriinaa Filaatovaan xiinxala dhimma kanarratti wayita kennan deeggarsa afrikaan kibbaa Raashiyaaf kennitu baay'ee murteessaadha jedhu. Buufanni doonii afrikaa kibbaa Raashiyaaf baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas lakkoofsi uummata addunyaa gara caalu biyyoota lixaa waliin akka hin hiriirre biyyoota addunyaaf keessumaa biyyoota lixaaf agarsiisuu barbaadu. Ministeerri dhimma alaa afrikaa kibbaa Naalendi Paandoor garuu hariiroo dinagdee guddaa Raashiyaa wajjiniin akka hin qabne dubbatan. Harka caalu garuu hariiroo daldalaa biyyoota lixaa wajjiniin Afrikaan kibbaa qabdu itti fufsiisuudhaaf akka barbaadan dubbataniiru. Afrikaan kibbaa biyyoota oomisha isaanii qaraxa malee gabaa Ameerikaatti gurguratan keessatti eeramti. Kanumarraa ka'uudhaan pireezidantiin Afrikaa kibbaa Saayiril Ramaphoosaan biyyi isaanii morkii abbaa humnaa addunyaa ta'uudhaaf taasifamu keessa hin galtuu jedhan. Biyyoonni lamaan hariiroo erga waliin jalqabanii bubbulaniiru. Raashiyaa fi Afrikaan kibbaa hariiroo ganna dheeraa lakkoofsee waliin qabu. Paartiin Afrikaa kibbaa bulchu ANC'n bara 1994 kaasee Raashiyaa wajjiniin hariiroo qaba. Gamtaan Sooviyeet durii sochii farra apartaayidii Afrikaa kibbaa keessa ture deeggaraa turan. Amma biyyoonni danuun gamtaa BRICSitti dabalamuudhaaf gaafataa jiru. Biyyoota lixaa wajjiniin yeroo baay'ee takaroo keessa kan galuudhaan beekamtu Iraan gamtaa kanatti makamuudhaaf gaaffii dhiyeessuu qondaaltonni biyyattii himaniiru. Aljeeriyaa, Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireet, Tarkii fi Masriin illee BRICSitti makamuudhaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Biyyoota Afrikaa keessaa Aljeeriyaa fi Masriitti taanee gamtaa kanatti makamuudhaaf ifatti gaaffii kan dhiyeessite Itiyoophiyaadha. Amma yoonaa gamtaan kun gaaffii miseensummaa dhiyaateef deebiis ta'ee yaadan kennine. Biyyoonni miseensota BRICS ta'an lakkoofsa uummataa addunyaa harka 40 ta'u. Humni dinagdee biyyoonni shanan kun qaban dhibbantaa 26 kan qabatudha. Biyyoonni kunneen dinagdeen isaanii guddachaa daldala addunyaa irrattis dhiibbaan isaanii jabaachaa dhufeera. Amma xumura geenyerraa ispoortii haasa'uuf jirra. Ispoortii moo kana taasisuuf Zalaalam Taaddasaas turee taffeera jira. Zalaalam akkam jirtan mayyu? Inni guddaan gidduu kana ture shaampiyoona atileetiksii addunyaati. Ammas dorgommiin kun hin xumuramne. Keessumaa gaafa sanbataa dubartoonni meetira 10,000 tokko haga 3 ba'anii injifatan. Dilbata immoo meetira 10,000 meedaaliyaan eegamaa ture sadaffaa ba'ee xumure Salamuun Baaraggaa. Gama dhiiraan xiqqoo komiin jira. 10,000 irratti. 10,000 irratti jechuudha. Garuu dorgommiiwwan hafan jiru 5,000, 5,500 akkasumas immoo 3,000 illee maaraatoonillee ni jiru. Isa ekspertotas itti daballee hojjechuuf yaalla. Mee Pirimeer Liigiitti haa ceenu? Tole Pirimeer Liigiin torban lammaffaas gaggeeffamee jira. Kilaboota gurguddoo keessaa Maanchister Yuunaayitid mo'amee jira. Akkasumas Cheelsiin mo'amee jira. Cheelsiin bara kana jijjiirraa taphattootaatiif gara paawundii miliyoona 820 ol baase garuu hagammaa hin milkoofne. Ammatti madaaluunis hin ulfaata taphattoota haaraa kana wal barsiisuu fi qindeessuun yeroo waan gaafatu natti fakkaata Mauricio Pochettino. Yuunaayitid garuu isa bara darbeerraatii hedduu kan fooyya'ee hin fakkaatu mo'amee jira.